Ashama harka fuunee kabajamtoota fi hordoftoota keenya nagaaf jaalalli bakka jirtanitti isin biranuuf haga'u isiniin jecha har'a warroota feesbuukii fayyadamnu hundumaaf wanta barbaachisaa ta'e dirqama wanta nu barbaachisu wanta sirreeffachuu qabnu jechuudha. Qabannee isinii dhufne haga xumuraatitti nu waliin tura. Akkasuma hiriyoota keessaniif laayikii sheer gochuudhaan qoodaa fi isiniin jenna. Egaa siitingii keenya maaliif sirreeffachuu nu barbaachise kan jedhuufi namoonni hedduun feesbuukiin ni fayyadamna. Akkasuma immoo feesbuukiin miidiyaa hawaasaa keessaa isa guddaa ta'ee uummanni kan hedduminaan fayyadamaa jirudha. Garuu linkiin yeroo gara feesbuuk irratti nu dhufu gaafa linkii sana gadi xunne dafee bakka viidiyichaatti nu geessu. Fakkeenyaaf gara yuutuubii fayirraa gaafa sheer achirratti ta'u dafee keessa nu seenu jechuudha. Yoo siitingii keenya sirreeffanne immoo dafee keessa nu seenuu danda'a. Dafee bakka viidiyoo sanatti nu geechuu danda'a jechuudha. Mee walumaan haa daawwannu. Fakkeenyaaf mee gara feesbuukii keenya seenna jechuudha. Erga haala kanaa seennee booda mee viidiyoo jalqaba isin agarsiisa. Kana gadi cuqaasamni ilaalamee kun linkidha gara yuutuubiitii kan dhufedha. Haala kana jechuudha. Okay. Laayikii gochuu hin dandeenyu. Fakkeenyaaf sinan agarsiisa. Kana laayikii gochuu hin dandeenyu. Subscribe illee gochuu hin dandeenyu jechuudha. Kana hambifachuudhaaf haala salphaa ta'een hordofuu fi akkasuma immoo fayyadamuudhaaf maal gochuu qabna kan jedhu asuma gara biraa miti siitingii keenya sirreeffannaa asuma keessa as bakka sarara sadan kana gadi tuqannaa. Isaa booda oloofna iddoo siitingii jettu kana gadi xunna jechuudha. Ammas deebine iddoo siitingii jettu kana gadi xunna. Haala kanaan erga nu ba'ee booda suuta jennee irra oloofna. Suuta jennee erga irra oloofne booda iddoo miidiyaa jettu tana gadi tuqanna. Haal takka erga haala kanaan nu ba'a jechuudha. Erga gadi tuqanne haala kanaan nu ba'a. Nuti amma kan barbaannu maa inni hidda kana jira jechuudha. Kun link hoppin kan jedhu iddoo kana jechuudha. Saanduqa kana keessatti haal tokko gadi tuqanna. Erga haala kanaan gadi tuqanne xumurree jirra. Sinii galanatti fakkaate amma gara iddoo dhumnetti deebina. Xiyya kana rukutannee gara dhumnetti deebina. Mee ammas profaayiliidhuma kiyya gadi tuqee viidiyoo amma laayikiis sabskiraayibiis dafee seenus nu dide sana walumaan haa laallu. Sakanaa haala salphaadhaan seenee jira. Amma gara viidiyoo taniif galatooma barnoonni keenya akka itti aanutti itti fufa. Amma mee fakkeenyaaf sabskiraayibiin dura na didee laayikiin dura na didee jechuudha. Odoo siitingii hin sirreeffatin dura yeroo dhufu mee laayikii godhee ilaalaa. Kunuuti laayikiin ta'ee jira. Sabskiraayibis taasise ilaalaa. Kunuuti kunis ta'ee jira. Yeroo hunda nama sana hordofuudhaaf viidiyoo namni sun gadi lakkisuuf akka dafee nu bira gahuudhaaf immoo iddoo kana gadi tuqannaa. Sadan kanatu tartiibaan nu ba'a. Nuti immoo nama sana yeroo hunda daawwachuu fi hordofuu waan barbaannuuf iddoo ishii gurraattii kana gadi tuqannaa jechuudha. Eeboon meeshaa waraanaa uummanni keenyatti fayyadamu. Haala salphaa ta'e siitingii keenya sirreeffannee linkii garaagaraa gaafa nurra gara feesbuukiitti sheer ta'uu dabnee seennee daawwachuun akka dandeenyutti sirreeffachuu qabna. Hunda keenya waan fayyaduudha. Haga xumuraatitti waan waliin turtan guddaa galatooma. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebiin ayyaana nagaa nagaa. Kana jechuudha.